Kita katu saya jalan nak kau macam ni beta. Menjadi katu kau macam ni beta. Anangga jar selama dah nak kau tu subscribe kau ni beta. Ewa, nama you kau nanti saya jalan tiga. Video kan like akka isi like kau mau orang dan apa aja. Orang dan abdi sila kau. Labi wawane obahi nargane mimang korobis dangan sambe kamne Toda shamar kafuni khawjum tuta fi ordu tuta kenya kan isin dawacha irta YNO 2 bide dura YNO 2 ture amagar YNO 2 tejin akas Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ordu tuta fi khawjum tuta YNO 2 أكمل بلانكي نقبضني في قبضنا كسر نجي قبضن أفدين سر قبا channel وين يورو توب يوه الدمادة سرتي الدول لازم يسوونها وايد تجرا قربوا أكمان سرنجيتي برخونا ما بدي متكا أكا خما نبسين أفدين قبا سووني سوار الماء أرومو مليون شنتم تعرفني جيتش شير ولي قوتني أكا سبسكرايب قوتنا أفدين قبا سنيفو أبهردي سكبه اتفقي سنجا channel وين أورو توب جوهون توبين خندرانو زوجة نانجرة نتوما تنا خايتوه أما لكن خالد روبون في channel لكينيا لكدين تو سنجا جوكي سبسكرايب تني تفري أكتبتي روبون في channel لكينيا تبي وين أورو إني بني يرو بني خانيتي إسانس وين يرو جاني كان مكسي بنن foto yasin irra kaayes like is good amma se video ko kayde denoye maali gawa kansa nera bichiste wallahi nachu wain noro channel as irra khaniti wain noro profile ranjir profile as khanma yasin irra kaayte khanma channel khana ramma jiro gartan khana burani irra kaayeten channel way channel sani heddum mesani bananjettu channel sanamma baafuri misa baafuri afur bananjettu da wain noro tum jain lenno يوني في نمني بيسيسا قولي نمني لين نورتي هاسي خاني في سلا سبسكرايب قولي في خاني سلا كان نمني الدول لالي خيني يكون يبدوتي نقدني جلابي سنوافو خيني خنا أكيمي سبسكرايب وما يرى وما نتفيديو خنا مرة وما فري في البناء وما فري في دبا جابو كنا إن شاء الله بورتي خما جزء فيديو أنا قديش لأنه خما شني كنا نتها أهم شيء سبسكرايب إن غرام مالك أمنا سكرين شوت قولي سكرين الرئيسي هيسا ورا فيك إذا نرجع يدوسن سكرين الرئيسي هينيا يوني فهمو سكرين الرئيسي هينيا سبسكرايب سابنا هذا أما سبسكرايب خمسين يوم كنا ما خما فري في البجابة كنا سنيمو خنانا الدبابو جينا نيسن أكسوتي وري نوبرد أبتني كيسان اللي نوبرد يستني يوني في مالني ديبسيس مالك أميكا ديبسا مي وان سيجر كارو خنا واتك نوران صداتني تنو تيم ياسين جتشاير تنيس galatoma akkasumatti warra keessaan na ejjewiisaa jirtanii sagalee fi nabbul bultanii na ejjewiisaa jirtan hedduuta galatoma akkasumatti warri chaanaala kiyya deebisuudhaaf kaan guddaa tattaabachaa jiru akkasumatti Hamzaa Sheek Jaabir nama hedduudha akkasumatti galatomaan isinjaa inshallah yoo nufi deebi'ee akkasumatti yuutuubarri Oromoodhaa warreen viidiyoo keenyarraa haasoftan chaanaala kiyya isin gaddisiisee haasofitan warra akka Abduu App Abdi Mukhtar Obsevi Ibsu galatomaan isinjaa warra sheer naagota warra akka Marrushoo Afnaanorotu akkasumatti deebi'ee warra beekaa show warra sheer naagotan hedduu takka galatomaan isinjaa warreen hafees akkasumatti warricha yuutuubii gurguddaa qabdan akka sheer gootanii irraan haasofitanii yookaan ammoo namni subscribe naa godhu abdii takkaan qaba akkasumatti warri peejii gurguddaa qabdan liivii seentanii akka irraa haasofitan abdii guddaan qaba inshallah isinuu beeytanii galatomaan isinjaa okay akkasuma ammaasi subscribe keenya khasla khale garre duttu kuma kudongo wal furjaajeesu jiran wal furjaajeesu jiran channel maqaa keenya ambalanii jechuudha sanmaa laakiin abdii haamuranii channel umma waa'ee yeroo jaamu kun YouTube kanarraa haadabamu yaada qaban jechuu isaan yaasinumaa fi hamilee fi hordoftoota isaatii fi hunda hamilee cabsinee innummaan akka YouTube kanaa wanfadhu jee YouTube kanaa ofirraa dhiisee hara hojii biraa seenuu yaada jiru fi ogguun fi chaanaala maqaa jijjiirreessaniin banan keenya guddaas nu dhorkanii itti aanes nama subscribe silaa godhuudhaaf deemu fuudhanii san sahanii san godhan
Video man si baru juru kana sobuni fi nuti marre galak kisne fudani download godani channel mukuma khenya kana makka khenya marani video kana jala khayani jura akka namni khanati tu khadugati kana khayasini adwallalu sanifu subscribe lantani subscribe kanyawandi ko irra guddati fadda baafatuni dindesani jura qasani khan subscribe tu fada khani subscribe banada nama dibba kana yahun kan nama jadon kaba nama jadon kaba khanama khuma qabu to kollen hinjure jura sanmafu subscribe ma kharra gudda qabulaltani khenyatu amana innu video kunamma download garani khasani zalaka khayna abdi qaba lakin magan to ko photo takka sanifu ko wal sintu wallahi addisini basna jannati lenu namni hundinu video kham subscribe gona je wali wallahi raaytoda nama do khaysanu baresu jira khana mo khaminu jecha jirani kenya kami ka subscribe isa kuma shani kana yakun kana mo kuma free fi wayiti ya kuma shannu mata ila bu video kana gallan kisamu kuma shannu mata ka kuma shani kana asma wari dubai jirtan wari biya lairtan wari biya araba jirtan hundi khaysanu ma sha Allah dira fi dalay hinjo hundi khaysanu onneti yaragalato wan sinja kuma ya sinje tanne ne tutakan singalato fadda warri difa makhale onni na bochise walla channel jalatu fi channel rubbuna ma wale ozone pintane akkata ya sin channel kana alif rakhayna hanka asittige wani wajjuruf wanin akkata inni tugudduse bi hamila inni kuma dibanga haje eegatu jirwanin bi khubjatan boye male sanif mush channel didas nu fardi teti miti wadi channel nu jalatani channel mush amman tana alhamdulillah kadurut sanit gafa sanin be kamni amma tikshole tatu be kamne jirra tikolle tatu samni khanyas nu be khewan jiru jecha yaasin channel guddifachuun itti ulfaatti sanitti fakkaatina wadi channel hattani safaan oromoo kasir beetanin beeka nama oromoo nama yaasin qaceellotti hordofu ture gama page isaatiinis gama YouTube isaatiinis gama Facebook isaatiinis gaafa caalum dirra inaan qaarraan tana jechuudha nama afaan keenya kanallee beeku nama video keenya kanallee beeku خليصة channel خنياتي جرتا نتلين نمنو خوان تكتت تلا في جزيرة بجدو ساينو لمو قدني لكن نما مسلم وان تنجت إيمانك أمنا صبرك أمنا ربي انت نور أفضلتي تام برا قدنو خنا لبينا ربي ثم سوان تنا ختبي لبينا سنيفوت كشتك كريتك كانوا خيسة في الدي إفدوبن وديبستي ياسين channel خد أم بنتي تكا channel ما يوتيوب مخنا وديش جيك إني هميلي لبي يوتيوب ديسون قد يو خيتي خيسة خيسة تاتو لا والله سبسكرايب خم نخد أنتي قريو نتخومة تكنو قريو أكا يوتيوب رايف دوبن ديبني أسمان Simu beda Nisa male bonne amile no guru mali ummata Oromoo techu male ummanni Oromoo da warri afaan Oromoo beekan Oromoo qofa sultani warri afaan Oromoo beekan hundinu hamile no guru jirane jechu sanifu heddu takka male jennan takka YouTube bane comment akka amma na kanani takka arkem biyo isinmaatu ne jebesu jirole sila isin ne jebesu baatani hun kanamo chal jetan taate wallahi sinjami nindi setul garu najjabesani abshir oromo miliyone 60 nus bire jira abshir wana anjetane becha amalle isnilen abshiri galatoman sinja amalle subscribe godan sinja malif ummanni nufi chimne afan ke yogon akka technology ni sa guddote lammin teenye qanqaromne sangoda jirane jechu sababni YouTube kanalatti amantana akkamitti manatti sitara daadoni bete irra barreessite akkati sitara daansitti hima jechuudha akkamittiin sogudda damfatti yookaan kanammoo nyaatutti itti dhagayoni bete si hima jechuudha YouTube ku waa hedduu ture jira wanni badaan akkuma irra jirtu wanni gaariin illee irra jirti jechuudha saniifuu hawaasni Oromoo akka YouTube kanarraa fayyadamee qaroomee bika guddaan keenya akkuma duratti afaan keessa reediyoo cabsaanu jechaa jiran ammallee YouTube cabsaanu jechaa jiran abadan afaan keenya YouTube hin cabsu inshallah taala Oromoo miliyoona 50 saniifuu isiniin nu bira jira abdiin qaba maasii baay'ee takkitti tana keessa yookaan ammoo guyyaan kana keessatti akka homo dhibbaan naageessan abdiin qaba maaliif yoo xiqqin deemarra mootii jette Oromoo maaliif yoo nu biisiin homo dhibbaan geessan waan kana namtichummaan chaanaala kiyya haa godhe sunu abdii murateeti ibduuba deebi'aa jechuudha saniifuu akka homo dhibbaan geessan abdiin qaba ilmaa Oromoo galatoomaa horaa bulaa warreen jajjabeessan marti keessanuu wallaahi isin jaan onneerraan isin jaaladha namaan qaba jeetillee mataa ol qabadde hedduu takka galatoomaan isin jaa lakkaas Oromoon dilana akkana nama jaalatti
nagarsiistanii lakkaas Oromoon akkana wal jijjabeessitanii nagarsiistanii lakkaas Oromoon akkana wal bira dhaabbattanii nagarsiistanii lakkaas Oromoon akkanatti hamilee olii kannitan nagarsiistanii lakkaas Oromoon gaafa Oromtichi tokko rakkate isa san bira dhaabbataa yookaan kan Oromtittiin rakkatte isa san bira dhaabbataa nagarsiistanii hedduu takka galatoomaan isin jaa horaa bulaa galatooma fakkaatiyoo. Anilleen kalee chaanalli numa jira ture maqaa jijjiiramee fi ganama kana footoon taa'ee irra kaa'ee malee hangaan fi ijaan harkuu moguma giseen harkee chaanala keenya irratti fakkaanne malee numaan abdiin murre ture laakiin ammallee abdiin murre chaanalli kun akka bakka san ga'u abdiin qabaa chaanallee ammaan tana waa'ee inni yeroo guddaa 76 qabu yumkin takkaanii qollofe chaanala kara keessaatiinis qollofuu ni dandeessa akkasii malee namni takka nagade godhuu ni dandeessa takkaa isa immoo dileetis godhee haquu ni dandeessa yaa ammaanii haqee yaa ammaa inni immoo qolfii jala kaa'ee lamaan keessaa uummata akka laakiin inshaallah yoo haqee jiraatee chaanalli kun hin deebine taatellee deebi'uu baatu immoo nuuf tokko bineeta nuuf tokko Noorka waan hin jirreef jecha noorka waan hin jirreef deebi'uu baatus nuuf tokko laakiin wallahi laaziim namicha chaanala kana hatee nama abaarulleen gaarii miti takkaa wallah afaanii baasee dabbiin akkana jeellee abaaree hin beeku. Hattu Oromoon akkamitti ni beektaa? Hattu ni eebbisanii jaan. Hatee hin beeku abaaree aslan. Gurbaa tokko yaadadha. Kophee jalaatanii beekte. Dhiibaa dubbiillee si abaaree qabee jira. Kophee jalaatanii boodarra maal jedhee beektaa? Rabbi naanuma oofuu jeewas. Sigalee naanjoo. Inni numa deemu ni sigalee. Gurbaa naanjoo gaa kophee qabaame Rabbi miila irraa muru haan jiru waa takka illee jiru inni haanuma deemu gartee amataa gadaa sigalee akkasii jira. Maaliif hattuun eebbisan jaanii saniifuu ina baaruu jechaa jirta. Ina baarree aslan takka illee ina baarree hiriyoota kiyyaaf namaa nan beeku faatu iddoo aaree abaara malee aslan wali takka hamtuun takka gisee namatti nama na hammeesse takka nama jireenya keessa jiraannu hawaanaan jeessan abaaruun beeku leennu nama abaaruun akka shari'aatiin irratti illee haraami. Saniifuu siin abaaru jecha tokko illee siin hin jiru akkati fiidiyoo kana ilaaltee afaan keenya beektu siin beeka laakiin haqa namaa rabbii baasa rabbii tokko jirratti ol kanneen jira jechuudha nuti inshaallah. Laakiin nama kana silaa arkee fuulmudura ol teenyee namni kana nu godhu kun nama kanaa beeka hedduu akkanatti tolamu waan biraas godhuu fi waa nama san godhuuf osoo hin taane silaa nama sanii rabbii wal nagarsiise jeetiin lubbuutu keessa yaadaa qaba. Maal godha silaa? Wanta kan godhu nama sanii. Nama san harku fedha. Harkumaan fedha bas. Wallah. Nama sanii harku fedha almuhim hordoftoota kabajamtu waa'ee inni Oromoo yuutuubarii yaman keessa jirtanii fi yaman keessa hin jirres fiidiyoon nu baamartanis ka sheer nu gootanis ka liinkii jala nu keessanis xiqqaa guddaa keessaniin ka wal beeknuu fi ka wal hin beeknes hedduu takka galatoomaan isiniin jaa akka nutiif duuba inuma ganaa yoonii fi kana kakuma afur qabu kanallee dhufee kan fudhatu taate akka nuti haaree bannee irratti daleennee if duuba hin deebine nu goote nu godhan ilmaan Oromoo. Gama FB'tiin haa ta'u, gama keessaatiin haa ta'u, gama YouTube'tiin haa ta'u, maashaallah tabaarakallah, gama stooriitiin haa ta'u, gama hundaanuu akka nuti gonkumaa if duuba deebinee ganaa chaanaala cufnee fi raadiyisnee hojii biraa baafanna kennu nuun goone jechuudha. Ilmaan Oromoo jaalaltii isaan nu jaalatan ammaan tana baatee agarree waan qabnu akka ilmaan Oromoo nu jaalatanii sanumaafuu jaalalatee san nuu kennuudhaaf hedduu takka galatoomaan isiniin ja'a. Abu Muaz illee asumaan galatoomii. Abu Muaz yaa Abu Muaz. Galatoomii anillee liibii sanaan qaseen tan takka fara ilaan kadumaa laalaa jirtu. Inni maal jee maaliif fiddeen dhufin jee inshaallah guyyaa biraallee nu gaafata rakkoon qabu. Maaliif jennaan inni wanni itti natti tolu maali nama kana guddaa xiqqaa hin jiru akkasumatti namni kun maal dalagaa walli isaadhaa maal yookaan kaan immoo hin jiru. Nama afeeraa jechuudha. Nama jechuun akkasi nama karaa rabbiillee illee namni nama deebisu. Ijoollee takka yookaan kaan immoo karaarra deebisuudhaaf yookaan kaan immoo nama sakraana tokko karaarra deebisuudhaaf gizee inni masgidee dhaqee bar gurbaan kun sakraana ture har'a akkamiin masgidee dhufee osoo hin taane hamilee gootee fi akkana mataa qaqqabachuudha jechuudha. Ijoollee illee akkasuma mataa qaqqabattee jabaaduu maarreettee mooraalee waan ofitti kennite namni karaa sirriirra deebi'e malee hayi ati deengatti barshoo dhugdee darraan tan akkamiin masgidee dhuftee waan jettee guyyaa lammadaa nama akkasii lammadaa naan jaajeeti masgidee sanuun dhufu. Hedduu nama jajjabeessu maashaallah arraan tana inni naafeeruu isaatiif qalbii xiyyeetti waatu nawwee akka wallahi sinjaame hedduu tokko na gammachiise galatoomi sinjaa. Anilleen koomentiilee fiidiyoo keessan angilii bira san hundalaalee ture mana san taa'ee
warri Abu Muazzil dhuftanii maatiin usaatanis welcome gama channel keenya wagri gaaduftan laakiin Abu Muazzil yaani namni dilasa amadro noortu fajiru sawu namni reedu namaasi comment jedhamu maal jaa amprank ifolle inda woddo hon kana mo warri drama dalagu kana inda woddo ewa garute tiiqiif jecha hon kana mo hijab jecha waan channel kana jala fudhanii na arsanii jecha arra eegale niin hordofa nama ejjujo niin godhaaf nama ejjuje hedduu galatoma warri commentiin liibii san jala guutuun laalaatiin liibii laalaa ture maashaallah tabarakallah warri Abu Muaz jalaan commentiin ukhantanii nu jiddibeessanillee hedduu takka galatoomaa Abu Muaz atillee jazakallah galatoomii commentiin akkaatu isaa jalan na qomalchisine beeta mijoota akkaatu akkam jedhine beeta ananga jaarsa lammadaa na godhatu subscribe godhe bitte aywa namayyu comment isa jalatti qobla naachuun qobla katabaa turani comment isa sanadatti wanta godhani kon qabu amma subscribe no godhi fi booda bolii galle booda bolii galle rakoo hin qabu amsa Sheikh Jabiri seddu takka galatoomee bolees feeqaalii fi gaarii nama khaa maashaallah tabarakallah bakka fixuu hin dandeenyu fixuu hin dandeenyu ammaasi maashaallah hedduu takka namni hundi comment jalatti hamza Sheikh Jabir birra ka hamza Sheikh Jabir birra ka ja'an maashaallah nama beekumsa qabu nama dandeetti qabu qabaachuun gaariidha fiidiyoo illee isinitti hin dheereessinu fiidiyoo kana laakiin akka isin laakka humootan araanaa jaa isin hundi keessan Oromoo wanni anaaf yaasin social media irra nu beekan kaanuu si wajjin mataa keenya lubba inshallah wallahi Aisha Yusuf Abdullah dugumsa raggaasa marti keessanuu commenti warri aywa Muhammad Yusuf Abdullah Yusuf dugumsa raggaasa boona caccabsa marti keessanuu wali sirrii isaa hundinuu hedduu takka galatoomaan isin jaa mo qofemti Hamdiya Halima Amina Aisha kadala situ majid Fatuma Ibsitu Mustariya Bontu Oromtifa aywa Aisha warre hundi keessanuu galatoomaan isin jaa hanga video bira wala galutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.